waan sitti laa nuti illee ni du'aan kennee deemeera. Inni amma isaatti du'aan kennee deemeera. Yoo duutes du'ii situ walitti hojjete annaqeetan kan biraa fudhee dhufaa maaltu nagahee situ walitti hojjete hojii keessanii nuun jedheera. Inni amma isaatti du'aan kenneera. Ati maal taatee kun? Aloon barre kan waan kufe qofanii nu barre malee waan ta'e sin barre. Waan taate hin beektu? Anis waan hin ta'e hin beeku garuu waan hin taate nan beeka. Amma immoo waan taane walii amanamnee dhiifama wal gaafachuu qabna. Dhiifama naa godhi gama kootiin. Waan ati natti goote garuu hin beeku waan asitti godhe nan beeka. Waan hin taate illee nan beeka. Haa ta'u malee immoo inni amma du'aa nu kennee deemeera. Isintu walitti hojjetee jalaa deeme. Waan walitti hojjenne waan asitti hojjete malee waan ati hojjette hin beeku. Waan asitti hojjete immoo akka qoricha sii kenne beekaa. Qorichi sunis immoo mangaaksi malee karkarsii miti. Fayyuu dandeessa. Mana yaalaa sin keessa sanaaf dhukkubsitti dhaga'amaraa. Anis nan beeka waan asitti godhe kama akka tanaa goote. Maal natti goote? Nan beeka anis aariidhaan sitti godheera sii kenneera waan sii kenne waan ta'eef atis akka dhiifama naa gootu nan barbaada. Jaalala saaf qabdurraan kan ka'e atis qoricha na nyaachiste jirti. Yoon. An garuu akkan isa jaalladhuu fi jaalala isaaf qaburraan kan ka'e qoricha sii kennuu koo malee akka tinaa kennite hin beeku. Amma maal gochuu qabna ree? Amma ifati dhiifama walii gooneetu waan inni irratti yaadaa jiru kanis immoo waan ifati walii hubannee walii gallee isatti gochuu qabna. Akkamiin godha? Jaalala kootiif wal ajjeefte moo marzii wal nyaachifte moo jibbaadha moo maalan godha? Dhaqee fiduu kan bira dhaqeen abbaa kootiin mari'atamu hundumaafuu nama abbaa mari'ate badiin qabu. Ayyaa warra lama fuudhe nama akka kooti jiraachuu. Abbaa. Kitaaba wayii dubbisee akkam na gurgurtu ammoo nagaa maalii qabna? Qaata karaa kana dhufuu dhuftee kan jedhe. Nagaa maaltu jira jettaniiti? Mee booda dubbiftu mala wayii naa dhooftuu laata? Maal rakkattee dhufte? Rakkoo malee maaltu jira? Gubaa gidee rakkinaa qoona yaadattee na bira dhuftaa? Maal ammoo dhagaa anis gubaa keessa hin jira yeroo malee warra lama fuudhee hin beektanii. Ilaa waatu na dhibee. Ijoolleen eda waan hin jire raajii natti godhan raajii Laqeen fudhee dhufa jedhee as fayyeera bijoon ati dhaga'amuu dhiiseera. Haa ta'u yoona dhukkubellee nageessi ta'e nama naa garuu ani ifate waliif amanamuu qabna. Amma yoon niitii sadaffaan irratti fide nu dhuunfachuu jedheen sitti hojjette. Ati dhuunfachuu jettee natti hojjette garuu nu lammaanuu itti baara. Laqeen fudhee dhufaa ta'e deemu. Namni nuti dhufu kun immoo nama akkamii akka ta'e hin beeknu. Isaayyuu immoo nama sadi taanee jiraachuu hin danda'ama nama lamaanuyyuu walii galaan jiru yoo. Amma ifati walii galtee ilma keenyaan walii galleetu akka inni isiisiif finne goonee dhukkubni keenya sinuma isa waan ta'eef kan inni wal nyaachifne kanaaf waan ta'eef ani ifati walii galuu qabna. Akkamitti mee maal irratti walii gallaan ifati? Ayyuu ila edaa gabaadhaan waa bitee dhufee amma erbaanni ba'utti waa dhugna jedhee dura kaa'ee jennaan lachan siyyuu siringaadhaan qoricha qopheeffattee siringaadhaan kan isii tokkotti itti naqxega. Marzii siringaadhaan fuutee walii naqxe calluma jedheen ilaalega. Mee isii kamtu keessaa gaariidhaa jedhee tokko keessaa dhabee lachan siyyootu mana bira teessuu isiin kun gara kanatti qimbil. Isiin kun gara kanatti qimbil jedhe. Atis hojii kee dhudde du'aa jedheen kan biraa fida jedheen deema jedhee kee isinii mari'adhaaban dhaqeen kan biraa fidee dhufamu maal malli koo Mana yaalaa keessaa mana yaalaa marzii dhuganii naan jette miti moo akkasitti dhiiftee baate. Waraanni addunyaa sadaffaan sirratti baname sababii kee maal jechuun? maal jechuudha amma inni ijoollee marzii dhuddee kukkuftee lafatti dhiiseen dhufee jechuun maal inni yoo dhugumaatti dhukkubsataa jiraanne haa ta'u yoo moo ijoolleen kun dhugaatti marsiisaa nama miidhu waan ta'e mana yaalaa geessuun dirqama sirratti. Maal isaatu naan galle marzichatti naan galle jechuudha. Yeroo wala baatee maaltu na dhibeen? Innoo abbaa hammaa mitiin
Eega yeroo erbaan nyaatamu achumatti inni ifee deeme ana amma lafti beeka amma gaa nama jiraattee dhibdee maaltu na dhibe isiin tokko yoo adeette tokko ni iftu isiin kun hin fuuteetti natte isiin kun hin fuuteetti natte. Jirti ganama argeera waanoo. Jirti. Ganama argeera. Ilaamee dhufanii dubbisee deemanii. Baga jiraatti. Akka gootu hamma akkasii erga ta'e tokko hudhuu gale. Kan biraa hudhuu galiiti. Dhugumaa ijoolleen kun yoo dhugaatti jaalala kee qabaatan ta'e jarrinuu badii ofirraa baruu. Ati immoo hundi hedduutti qaqamtuuf hin jiru. Kan biraa hudhuu galee baafoo jarri yeroo jiraatti qamaan erga marzii wala baasanii. Isii sadaffaa immoo akka nu baafne. Alaan immoo walii galaniituma akkasii nu baafne. Isa sodaataadha. Lubbuma kootiif hin sodaadhe. Yoo walii galanii jiraatan. Yoo hin jiraannu jeen immoo biroo keessan akka barbaadan taa'ee jedhiti. Yaa kanaafan isinii mari'achuu dhufe. Abbaa qabaachuun ni maadha. Kana mana bira dhufta. Silayyuu waan kee jalqabuu waan tolle. Anoo tokko fuudhe inni sadii fuutuu namni fakkeenya abbaarraa laallate naan tokkitti naadha keessa malee fuudheera. Inni sadii si fuutii amma giroo keetti dhaqi boo. Ishi amma sadii fuutii jedhatte. Akkuma amma siin jedhe godhi deemi. Deemeera gaa. Jabaadhaa isinis jabaadhaa dubbisaa. Kanaaf rifati walii galleetu inni abbaan isaa gaafannee deeminaan barbaada. Akkuma sana yoo inni akkuma jedhe fudhatee dhufe nuyi isin qonnaaf lama taane isii waamnee gaafannaa yoo akka inni warra qabutu beektuu duukaa dhufte akkasii nagaan galtutti yoo immoo diddee isin ilaallatu tuun beekuun dhufee jettee nurratti sadaffaa fe'amuu barbaadde lamman isii bakkatti waan walitti goone sana bakkatti sila waliin immoo karkarsiin goone hamma muuman gaarsiin goonaaf jala lamanii kan bakkatti anuma tokkotti jala dhabama godhu. Kanaaf amma abbaa isaa bira deemu. Yaada gaariidha. Waan numan lafatti dhugatee deemee yoo nu wallaalaa ta'an wajjin wallaalaa ta'e dhiisee deemuu qabu ture waan inni dhaqee dhugatee. Abbaa. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam. Ayyaada. Attam nagaa. Akkam. Jettani. Jirtuu? Ayyaada. Jirtuu? Jirra gamantaan ati. Bareedduu masiin jira gaa alhamdulillahi rabbil alamin. Maka inteenya kamaal nagaa lamiti? Saan jiru eda ija kanaan bulle. Akkam. Inni mana bulle ija kanaan bulle kunoo amma yoomnu ifeetuu jennu amma laftiif naannamu. Tole maali? Silas isin argeen ture gidee akkana baatan nuna dubbifne ijoollee maal ta'an jeetu manniise maal nagaadha? Maal nagaa? Mucaan keessan yoonuu wallaalaa taanee dubartummaa wajjiniin iyyuu walitti naafnee jaalala isaa qabnurraa kan ka'e walitti naafnee iyyuu yoonuu waan hin taane walitti goone du'aa nu kennan seen. Du'aa nu kenneenu lammanuu mataana dhaabattu jedhee Lagi kan berapa dari faham dek ebe kan berasa nak kopi fadila faham apa tahe, amu mereka dubi kuno mereka tahe jadi akan wala jem nunu kopi sih jadi tahe ember nunu yuan ember kok kakot kan sih ember kuno. Ila kan ini sehiyo. Ya jelas akamu tu tada ni, isini yuman ni wali keritan. Hamati mucangku itu kadewa dah itu pungkesan ya kata saya kejaga deh sila centuli kenderan. Itu apa tu kau di wajin kira saja tu semua tu rakyat dama. Ini eroda kami mana dati gak aku kulai jadi bangun sama lah. Cuma tak cakap lumbuna mabalik tu tewante. Garu tu wali kan tani wajin kira tani. Waktu kan unda ni singkau tu. Elah no hingga isin benesera isin kira tu betara amadan dau. Aku mau malas anam tega. Karena jalan lah akan nunggu anak kakiyat wala lumakiyat jalan lah sakap dan tuntai tinap ada sila cukai kayu dia. Yo walit tinap le kama. Mak walit tinap tamai napa kan ani dia entar bawa. Anda kita punya gelo. Gurba. Ada kamu jalan jalan. Asyik cari nasi bu. Ada kira cekam belang. Amma kana malam ko eda malam fide du faas injere argite malam jere
Argite? Maal godhaa jiru? Edan jira eda du'a dhaqee fidee beeka amma immoo maal fiddee dhufta? Atillee jettee baate isiin mootuu beektuu dhuftee. Otuma beektu dhuftee otuu beektu Dhageessetti? Dhageessetti? Dhagaa silachuyyuu silachuyyuu. Nuti haadha manaa isaati. Ani isiinis haadha manaa isaati. Ati immoo otuma beektu dhuftee hin gahaam. sadaffaa dhufuu barbaadde. Amma narratti wal fixuu dhiisaati. Waa tokkoon sitti maqataa yaatisti gubbatti kabeedhaanan. Amma fuudheetta mana abbaan qabne seeteeti ni dubartii borri siftaanis kan biraa harkiftee dhuftee anas jettee ollaa jette narratti wal fixe. Ettee dhufte fudhuuti sadan jaraayyuu fudhuuti bakka baateen bayi mana kooti. Yaa babbaa. Qe'ee kooti. Yaa babbaa. Nu horii dhabu. Kan inni akka horiitti walitti dhoofee fidee bakka tokkotti nu galchee fedhu nu fuudhatee deemu. Ana qabu. Ayana maan qabdu. Suuni immoo yoo keessa miti yaadala liisaa kaati. Amma tirittani ma dhagaa tirittani ma tokko tokkoon keessanii yoo gurri keessan dhaga'e ta'e gurri keessan yoo waan qabatu ta'e isatu siin fuudhee eddee barbaade sina jiraachisa. An wantin jaddu keessa itu dubartuuf hin jiru. Atis yoo barbaade kireeffadhuuti bakka facaasi eddee fidde kanatti. Jiraat amma bayi narraa adaraa ulfina keetti. Eessan keessa garaa bayi narraa bayi narraa kuma barbaade ani jedhu birootes hin jedhu isin goota gadhiistanii nambe kata bayi isin beekwan deemaa irraa abboonni irraa beekaa abbatti jedhu abbaan gammaa deemaa irraa narraa deemaa duuba deemaa hin gadhiisin hin jedhu hin gadhiisin hin gadhiisin. Maali boo maaltu jedhutti na gubaan ko maali boo maali ani ofii kooti iyyuu kun maal kun jettan kun akka galbii mana abbaa isaa ta'e immoo kifilii waan kilaasiin jiraannan kileesseen jiraattuan maaltu wajjin na yoo barbaade keessee faffacaatee bakka barbaade akka dinnichaa qoffaree qabban. Amma mee qoyyaa mee naa yaadaasin naanee mee calluma jedha amma walii galla maa obboleessa qabdenu isilaaloo mana qaba jedhee walitti isin guure. Isa badee isa badee. Isaanatti kaartaan rakkoo koos beela koos deebuu koos garaniif. Akkamitti jaalladha. Sila akkamitti na fidee amma na deemu deemaa jiru ammas taanaan hin deemu. Anati calluma jedhi jedhee. Ijoollee miidhagdi. An bakka buluun na baara. Ijoollee nu qoricha nyaachifte nama. Isin ati deegoo kooti ati immoo bareedduu kooti injiri anatu sitti balleesse. Amma immoo silaayyuu mana abbaa keessa jirra amma isaan gadi baasanii nu ari'atanii eessa bakkee. Haakimiin rabbi jedhee. Barbaadu abbaadhaan walii galii bakka gosa kan birrii torba qofa qaba. Daabboon isinii bitamu mana jiraan isinii kireessa. Ni ilaalatu isii kana immoo jagee duraa fuudhee. Isii bara ari'adheera. Addee bitamu. Adeemaa jiru bakka keessa nakaa ani warruma keeti. Balaa maaliiti? Balaa maaliiti? Warruma keeti. Sila na fiddeessan na dhufanii galuun eessa jira? Guyyaa tokko ture ma wajjin bulee warra keeti. Hin jiru. Yoo si diddan hunda keessanuu bakka. How many times would they tell you before you know that Nigeria?